nagaa caalu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniif baay'atu hordoftoota qeddoo YouTube jedhu jalatti kan argamuuf kan jirtan hunduma keessaniif isiniin jechuun jaaladha. Egaa tolee nagaa kootti aansuudha warri maatiin ta'aa jirtan guddaa galatoomaa guddaa kabajuuma isiniin jecha. Guyyaa har'aa viidiyoo haaraa tokkoon argee ture jechuudha. Garuu keessa kootti yeroo caaltuun fa'ii jaartiin achi fa'ii jechuudha. Viidiyoo hojjetanii qoyma gartuu malan jirtuyi silaa balballi isaanii walitti taana hojii gadi hin baatuyin jedhan ture. Gaaffii guddaa natti ta'ee ture jechuudha. Sammuna kana yeroo isaanii achi barandaa yookiin immoo saala isaaniitti wal lolan jechuudha. Gaaffii natti ta'e Oromoo dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Har'a magartuu yeroo dhuftutti jechuudha. Sammuna kana gaabadeen jira viidiyoo dan hojjedhee badeera dhaayi. Namni garuu eessa jirta maal taate naan jedhen jiru. Akkasumas immoo diina kootii fi wabii koo yookiin immoo nama koo argeera jettee jirti jechuudha. Eeyyee kaa'ee adabamanii yookiin immoo waan tokko arguun baay'ee gaariidha siin jechuun jaaladha. Magartuu keenya bagayyuu argite siin jedha. Egaa amma yeroo hammaa kana baay'eedhuma yookiin hiriyaa gaarii hiriyaa badhaadhinaa yookiin immoo hiriyaa qajeelinaatu jira osoo hin taane hiriyaan gaariin hin jiru. Sababiin isaa immoo yoo ati gaarii taate yoo ati nama gammachiiste yoo ati namaaf iddoo qabaatte baqa yeroo sanadha yoo ati waa namaa goote gaarummaa keetiidhaanii namni kan sitti siqu jechuudha. Magee kiyya tolee kanatti aansuudhaanii yeroo darbe gaayii akkasuma boontuu sun taane sabboontuun subscribe jedhaa lafa subscribe na jira yaanni surprise gochaa akka turte ni yaadattu jechuudha. Akkasumas immoo sabboontuu gara boontuutti kan hin jijjiiruuf obboleettii boontuu jedhamtu qaba jechuudha. Asumaan illee faarfannoota hojjattee gallakkisteetti boontuu kafanaa jettanii yoo seentaniittu ta'e in argattu jechuudha. Chaanaalii shidhaayii obboleetti koo kanaa naaf jajjabeessaa boontuu kafanaa jedhaa seenaa tooyi faarfannaa dhaggeeffadhaatii itti eebbifamaa siniin jechuun jaaladha. Albeena ishii tokkoffaa eebbisiifattee jirti waan ta'eef siniin jedha kaayii kuni oduu gammachiisaati. Eeshi gara oduu kootitti yeroon deebi'u kanarraatidhaan kan ka'ee maalidha kan ta'aa jiru jedheenanii bakka isaanitti qopheessaa mana waan kootiitti ture jechuudha. Achi deemee ture nama isaanii osoo hin taane kan natti hime nama biraatu natti hime maalidha jedheen dhaqee ani silaa akkanii abdii jaaladhee jiru ni beektu jettee achirratti garuu hin dubbanne. Egaa numatu dubbata maaliif jennaani ishiin abdii barbaadde waan ta'eef jechuudha. Mitiira Oromoo abdii barbaadde waan ta'eef achi dhaqanii nama biraallee saadaa moonyeetti dabaladhee dhaqee yeroo lammataadhaa fi taa'aa ilaalamtuun jiru nuun jedhanii dhuma gubbaa irratti poolisiin dhufe jette jechuudha. Poolisiin dhufee na qabee gara mana hidhaa na geessanii hidhamuu kootti guddaan gammadaa wanta bareedaa ta'e tokkoon irraa baradhee eenyu akkan ta'een of argee ani magartuu kaleessaa miti lafa kaleessatti nan argitanii aara weeraa dhugaa siif cabacabuun hin malansiin jechuun jaaladha. Namni balleessaa isaa yookiin immoo namni balleessu malee waa dogoggoru malee hin hidhamu mitire. Yeroo tokko immoo namnumti lafaa ka'es nama hidha jechuudha. Yoo otumatti hin dogoggorin iyyuu kan siidhu jiraachuu mala garuu ati bakkee sana turtee maali yakkee akkamitti hidhamuu danda'e isa jedhu kana yoo hadda baafatteetta ta'e kuniyyuu barnoota tokkodha. Ishiin immoo egaa abdiin sin barbaadu osoo jechaanii jiru ishiin immoo akka abdii barbaaddutti wantoota garaagaraa hojjechaa turteetti agarsiisaa turteetti. Kanarraatidhaan kan ka'e egaa yeroo sagantichi xumuramu jettee poolisiin balbala dhaabataa na qabanii gara mana hidhaa geessanii guyyoota 12 akkas hidhameera. Isaan garuu gara waggaa 11 akkan hidhamuudha kan isaan yaadanii turanii. Kan na eessiseetis immoo abdii miti jettee innaasa kana dhaayii waannaanii yookiin immoo ni jalqabaa balleessaa ofirraa hidhamanis yoo ta'e rukutamanis yoo ta'e maalis ta'anii balleessaa ofirraa deebi'uun baay'ee gaariidha. Akkasumas immoo abdiidhaanii
dhiifama gaafattee jirti jechuudha. Abdii akkati dhiifama gootuuf abdii qabna. Akkasumas immoo waan kootii guddaa galateeffattee jirti jechuudha. Naayisisuu keetidhaa fi dabarsitee harka poolisootaatti nalaachuu keetidhaa fi guddaan si galateeffadha siin jettee jirti jechuudha. Ishiin lafa ol kaatee moo teessee siin jettee ani sababiin isaayyuu waa fidhan akkasitti taa'ee osoo hin taane gurra kootti erfoonidhe keeyyadheenaayi achitti bilbila fannisee dhaggeeffachaa ture waan ta'eef siin jechuun jaaladha. Akkamii kaatee gaafattee moo teessee gaafatte haa ta'u inni waan hundumaa caalu dhiifama gaafachuudha. Gaa'inaa akkasumallee hordoftootallee dhiifama gaafattee jirti. Hordoftoonni dhiifama godhaaf isiniin jechuun jaaladha. Maaliif jennaan Oromoon garaa dhiifamaa qaba waan ta'eef isiniin jechuun jaaladha. Kanaafiyyuu ani karaa mataa kootiitiin dhiifama sii godhee jira. Maaliif jennaani yeroo ati ilma dhiiraa oliif gadi daddarbattee akkas gootu yeroo tokko beektaa ilmi dhiiraa dubartii caala kan garaa laafuu ni jira waan ta'eef gara laafummaa isaatiidhaanis hin miidhama. Dhiira immoo nan barbaanne tokko yookiin immoo dhiira sin barbaanne tokko dirqama na barbaaduu qabda, dirqama na faana jiraachuu qabda, dirqama na faana jireenya kee gara fuulduraa gaggeessuu qabda jettee dirqamaan gootottoo ofitti fiddeetta taanaan iyyuu gaa'ela osoo hin taane gubata keessa kanatti jiraattu. Akkasuma illee jechuudha amma dhiifama gaafachuun kee sabboontuu abdiidhaa fi akka dhiisteedha kan hin argee jechuudhaan akkattiin irraa hubadhe baga dhiistee fi isaan waliinaa jiraatanii ilmas intalas waliinaa argatanii egaayii akkamittiin akka inni xumurame hin beeknu. Egaayii qalabatis haa godhatu akkasumallee haa fuudhu siin jechuun jaaladha. Abdiin nama gaariidha. Viidiyoon isaanii viidiyoo babbareedaa ture. Kun hedduma ati dhuftee waan ta'e mucaan raa ta'e mucaan bassaa sana mala qabeessa sana kan namaaf yaadu raa ta'e jechuudha. Amma garuu raatummaa keessaa baheera. Innis hojjechaa turtanis hojiin keessanis hin taane akkasumallee jechuudha. Ati hidhamtee baatee jaartiin ajjiimmoo kana hidhamuudhaaf jettee jechuudha. Viidiyoo isaanii hojjetan immoo baay'ee nama dinqa nama ajaa'iba garuu irraa dubbachuudhaaf saatiin qabu kan magartuudha dubbachuun qaba jedheen dhufe innaa isa kana dhaayee bagaa argite siin jedhaayee inni kaan waggaa 10 meeqayyuu hidhamee irraas kan hin baranne jira. Hunduma sana kan ta'u jira baraan kan hidhamu jira. Ati garuu guyyaa 12 duwwaa hidhamtee baatee Enna hojiin sin hojjettanii gooliin sin galchitanii warri biyya sanaa warri Yaman dubartoonni Yaman dhiirota isaanii osoo hin taane dhiironni isaanii baay'ee Yaman hojjetan dubartoonni isaanii goolii galchuun maal ibsaa mo'attoota biyyichaa ta'anii jiru. Garuu biyyicha lolli jira jedhanii jiru isaan garuu mo'atanii jiraachaa jiru jechuudha. Yoo hidhamanis hin bahu yoo rukutanis hin burusu waan barbaade gochaa jiru. Isa kana rasanii jechuun jalladha. Asumaan qilliyyee YouTube subscribe like gochuudhaani najajjabeessaan namni hilaale like yaa godhu like maaliif waan dhukkubuun qabu waan taawwanni dhun qabu kanumaan tuttanii bira dabartu kanuma bakka akkuma ishee kanaan akkasitti tuttanii bira dabartu. Kanaaf iyyuu Oromoo kiyya nattiin siisatiina siniin jechuun jaaladha. Siisannaan gaarii miti. Harki keessanaa diriiruu ishee isa kanaadha guddaan sin jaaladha sin kabajaa lafaaf kallattii iddoo jirtanitti immoo ayyaanni waaqa kootii siniidhaaf haa baay'atu siniin jedha. Baay'een sin jaaladha baay'een sin kabaja iddoo guddaan sinii qaba kan yaaddaan kan karoorfattanitti naaf milkaa'an dhaamsa kiyyadha. Shaalom.